dhugaa dubbachuu fi wanti obboleessa keenya kanarra gahe obboleeyyan keenya kan biraarrallee akka hin geenyeef immoo fakkeenya akka tayu asumaan isinii dhaamnaa jechuudha. Obboleessi keenya kun akkuma nama kamittuu dalagadhee of jijjiiree maatii kiyya jijjiira jedhee karaa eejensii fi dallaalatitti 420 kafalee haadha ofiitiin nageggeessi jedheeni gara Dubaay imaluudhaaf akka nama kamittuu dalagatee of jijjiiruudhaaf harmeen isaa gara booleetti geggeessite ergasii xayyaara yaabbatee gara Dubaay imaluuf enna keessa seenuu deemuu hin dandeettu jedhanii. Sababni maali jedhee yoonni gaafatu fiizan kee feekidha yookaan fiizan kee foorjiidha jedhanii of duuba deebisanii hambisanii jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya baandaa Dubaay keessa teettee fiizaa isinii hojjenna jettuun hin nyaatamina hin sobamina fakkeenya obboleessa keenya kanarraa fudhadhaa. Ayyee akkam jirtu nagaa keessanii har'a waan tokko dubbachuufan dhufe mucaa armaan gaditti argitan kana Galaanoo namoonni hedduun ni beektu guyyaa dheengaddaa biyya hambaa deemuufan jedheeti maatii fi firoottan isaa waammatee suura isaa poosatee ture. Har'a immoo miira gaddaatiin ani carraa maleessa maaliiti nama akkamiin ta'ee daladhe jedheeti miira hedduu nama gaddisiisuuni suura isaa maxxansee ture jechuudha. Kunis kan ta'e daldalaatu biyya Dubaayin si keessa biyya hambaan si keessa jedheeti hojjettee jijjiiramtaa jedheeniti qarshii 450 irraa nyaate viizaa feekii ergee fi mucaan kun miira gaddaatiin akka maatii isaatti deebi'uu taasisa jechuudha. Waan nama gaddisiisu keessaa mucaan kun waan jedhe harmee kiyyaa natu hojjetee mana kiraa fi kaffala harmeen koo mana kiraa keessa jiraatti jedhe. Daldaltoota keenya dhugaa harmee qabdaami obboleessa qabdaami haadha qabda abbaa qabda miti dhiisaa karaa dalgaatiin maallaqa namarraa fuute bakka ati geessu takka illee hin jiru siif hin milkaa'u sinii hin milkaa'u dhiisaa hojjedhaa hojjechuun rakkoon qabu hojjetee dhufee hojjetee akka jijjiiramuuf miti ana yaamti rakkoon qabu hojjedhaa ijoolleen daldaltoota hedduu nan beeka hiriyoota hedduus nan qaba. Ijoolleen hedduun namaa gaddanii rakkina meeqa keessa ijoollee baasanii har'a maqaa galataatiin an ka'u ijoollee hedduu ani qaama hin beekne illee ijoollee hedduu nan beekan jechuudha. Garuu amma qarshii hanga kanaa qarshii 400 500 namni tokko kafaluu hin danda'u warra isaatii ammaa kanatti sangoota meeqa gurguranii fira meeqa irraa walitti qabee fuudhee yeroo akkanatti boo'ee gaddee deebi'u kana maaltu sanitti dhaga'ama maaltu sitti dhaga'ama obboleessa kiyyaa daldaalaan sun. Galaanoon nama miidiyaatiif malee ijoolleen keenya hedduun qarshii hedduu kaffalanii tikkeettiin feekiin argamee viizaan feekiin argamee fi kan rakkachaa jiran lakkoofsan qabu. Ijoolleen biyyaa dhufanii eerpoortii keessa namni fuudhuu dhabamee guyyaa 5 guyyaa 6 qooqa isaaniitiin kan bulan lakkoofsan qabu nan beekan. Even magaalaa Dubaay kana keessatti immoo ijoolleen dhurufa bulan sirumaa amma lakkoofsa isaanii wallaalamaa jira yookaan afaan hin beekanii yookaan fira isaanitti baqatan hin qabanii waamtanii asitti gattanii ijoollee keenya godatti rakkisaa jirtu dhiisaa obboleessa kiyya yoo karuma haqaatiin hojjette namaa dabarte waanum xiqqoo yoo hojjette namaa dabarte please anamma wantin jechuu barbaadu biyya kana isaa jiraatu biyya keessa isaa jiraatu daldaalaan qarshii mucaa kanaa qarshii 420 nyaatee mucaa kana boochise kun nuu bahuu qaba. Galaanoonis nuu baasii bakka inni jiru nutis immoo iyyaafannee mucaa kana xiyyeeffannee sababa mucaan kun mucaa kana boochiseef gad nuuf haa bahu. Kanumaan siniin jedhaa fayyaa ta'a sinan jala dhabbuleeyyan. Dhiirri birrii hin qabne mataanaa dhaabbatu warri jettan waggaa 2 biyya arabaa hojjettanii gaafa inni sin jaaladhe gaafa jaalalaa sii dhiyeessu birrii hin qabu birrii kootiif dhufe birrii kootiif najja dhufe malee jaalalaa fi miti jettee jaalala dhugaa kan si ollaalchise ati birruma hojjete san qofa laalta namni dhuguma si jaalate gaafa jaalalaa yoo si dhiyeesse ilmi dhiiraa tokko ati birruma sana laalta jechuudha. Birruma sana ilaalta jaalalli maal akkate dhiirri gatii jaalala akkamitti akka namaa kaffal deemati mucayyoo kanaa fi mucaa kanarraa baradhaa
dhugaa waaqa dhugaa waaqayyo jaalalli dhugaa birriidhaan hin madaalamu gaafa dhiirri tokko siin jaaladha jedhee gaafa jaalala sii dhiyeessu bifa isaatiin hin madaalini maallaqa isaatiin hin madaalini maallaqa waan dhabeef hin madaalini uffannaa isaatiin hin madaalini jaalala jiru qofa siifi isa gidduu kan jiru jaalala dhugaa ta'uu fi ta'uu dhiisuusaa hadda baafadhutti deeme malee uffannaa birrii maaloo barbaachisu jechuudha jara kanarraa dhugaa waaqa waa baay'ee barattu dhaqaatii ilaalaa moonet beeksisa ofishaal yuutuubii irratti jechuudha galaana jaalalaatti gatiin dhiirri gatii jaalalaa akkamitti akka kaffalu irraa barattu jechuudha dhiira dhuguma dhiira sin jaallatu jaalala dhugaa sinii qabu irraa barattu dubartii tokkollee jaalala dhugaa hangam dhiira fakka qabdu irraa barattu dubartii tokko dhiira tokko waa jaalachuudhaaf gatii jaalalaa dhiira fakka akka isheen kaffaltu dhiirrillee hangam dubartii tokkoof gatii jaalalaa akka kaffalu deemtanii mucaa kana dhugaa dhiira hin galateeffattu jechuudha ijoollee dhiiraa deemtanii galateeffattu akkasuma ijoollee shamarraniillee ni galateeffattu dhugaan baay'ee tokko itti gammadeerasi imimmaan koollee qabachuun dadhabe dhugaa waaqa baay'ee barnoota guddaa irraa argadha. Durbummaa kee naalaatti malee yookaan konkolaataa naaf bitte malee na jaallachuu kee maaliin hin beekaa naan jedhe jaalalleen koo jetti obboleettiin keenya har'a viidiyoo kana koppii link share gochuun amma dhumaatti dhaggeeffadha akkas jedha nagaan waaqayyo siif haa baay'atu waggaa 6 biyya Duubaayin ture amma biyya Duubaay ture kana hiriyyaa hin baafanne hojii koo malee amma garuu mucaa tokkoon wal bareen ture maatiin koo biyya isaanii galan ji'a tokkoof anis biyya koo galeen maatii koo argaa jedheen ishi naan jedhan tole jedhee biyya koo galee mucaan kun si argu malee jedhee maraate baay'een si jaalladhe tole jedheen guyyaa boruu sin argaa naan jedhe ishi jedheen dhaqee nagaa wal gaafannee ciree waliin nyaannee anis nin galee innis ni gale osoma waliin haasaa jirru maatiin koo nuyi samoona deebinaa qophaa'ii naan jedhan tole anis akkan deebi'e hiriyyaa koo kanatti itti himee maal rakkoo qabaree naan jedhee ture innis osoo mataa jirru guyyaa tokko naaf bilbila yoo dhuguma na jaallattee durbummaa kee naaf kennii deemii naan jedhe ani baay'ee tokko rifadheen ture bilbila irratti cufee ammas guyyaa 4 booda naaf dawwalee na gaafate anis durbummaa koo hin kennuu jedheen gara Duubaayitti deebi'e erga durbummaa kee naa kennuu didde birrii ergii makiinaa biteensi eegaa naan jedhee jira ani birrii amman qabu itti himeen ture nama kana baay'een jaalladha anaaf hiriyyaa koo duraati baay'ee cannaqamaan jira ani biyya galuuf guyyaa 20 bichaan naaf kennumoo dhiisu maaloo waan jettu naan jedhi bro please jette obboleettiin keenya har'a baay'ee waan nama dhibudha jechuun na jaallatta taanaan na jaallachuu kee kana ittiin baru tokkoffaa durbummaa kee naaf laaddu lammaffaa kana gochuun dandeessu taanaan makiinaa naa bitiidha makiinaa biteensi eegaa jechuun kun yaa beekamaadha ijoolleen keenya baay'een akkamittiin akka isaan nyaataman jechuudha keessumaa ijoolleen biyya arabaa akkamittiin akka isaan qarshii isaanii akkamittiin akka isaan dadhabbii isaanii humna isaanii waggaa hedduutti lafaan akkaataa isaan itti nyaataman beekamaadha adaraa keessan waan akkasirraa of eeggadhaa sababni isaa jaalalli dhugaa dubbachuudhaaf qarshiidhaan hin shallagamu yookiin faayidaadhaaf faayidaa dhuunfaadhaan hin shallagamu tasuma durbummaan jaalala ta'uu hin danda'u qarshiinis jaalala ta'uu hin danda'u kanaafiyyuu yaada keessan kennaafi ani yaada koo kenneeraaf guyyaa 20 qofatu naaf biyya galuuf jechaa jirti obboleettiin keenya kanaafiyyuu yaada bareedaa kennaaf yaadni keessanirraa jireenya obboleettii keenya gara fuulduraaf baay'ee murteessaadha atis obboleettii koo baay'ee si of eeggadhu namni kun si jaallatu hin taane qarshii kee jaallata akkaataa itti naa barreessiteetti jechuudha qarshii kee barbaada yookiin durbummaa kee barbaada jechuudha kabaja kee dabarsee laatteennan boriif waastinnaa hin qabdu ati dhugaa dubbachuuf jechuudha kanaafiyyuu kabaja kee amma dhumaatti eeggadhu maatiin kee keessa haa beekanii jaarsa ergatee kabaja kee guutee yoo si fuudhe haa ta'u kan kanarraa nafe garuu ani amman beekuun sittine akkasittiin ta'u taanaan kabaja kee eegee jaarsa ergee si kabajee sin fuudhu taanaan booriinsaa gaarii natti hin fakkaatu isinis yaada keessan kennaa fi dhimma akkasii sin mudate maal gootu jedhu ulfaadhaa galatoomaa thank you so much